Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu aangoo gadhiise. Maanguddoo Cilee fi feestaalee gurguranii waggoota 14f boondii bituudhaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa tumsan. Ani feestaalee lafaa qotee gurguraa, shuruu barbaree buna xiqqoo gurguraa, feestaalee fiigaa yoo namni darbee isa qocaa gurguraa, akka kanumaan abbaa hin ganabbaye. Dargaggoo Oromoo jiruu fooyyee barbaacha si'a 8 galaanarra biyya Arabaatti marmaare. Ani gaafan biyyarra ka'irraa qabee hamma ammaa kan rakkinni karaa kana oofu haala jireenya kiyyaan fooyyeffadha jedhaa kan deemaa ture. Bara 2020 mana hidhaa Saudi Arabiyaa seeneetiin ture meeshaa kontorbaandiitiin qabame waggaa 5 achi keessa ture. Odeeffannoo biroos qabnaa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa amma xumuratti nu hordofaa. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu aangoo gadhiise. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaas murteessaa kana mirkaneessuudhaan waan gaariitti ba'aa jedhee ibse. Amma Yuttaanaa gabaasa qaba. Obbo Maammoo Miratuun bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun waggaa 2 fi walakkaa booda aangoorraa ka'uu beeksisaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii bara 2015 ture ministeera muummee Abiy Ahmediin kan muudaman. Bara bulchiinsa isaanii wanti guddaa ta'e biyyattiin gatii sharafa alaa gatii gabaan akka hundaa'u taasisuu isheeti. Kuni murtee olaanaa biyyattiin gama dinagdeen waggoota 50 keessatti murteessiteedha. Obbo Maammoon fuula X kan dur Tiwiitara jedhamu irratti ergaa dhaamaniin bara bulchiinsa ministeera muummee Abiy imaammata dinagdee biyyattii qopheessuu fi imaammata dinagdee biyya keessaa hojiirra oolchuun qooda fudhachuu isaaniin akka boonan ibsaniiru. Bara bulchaa baankii biyyaalessaa turan sharafii alaa gatii gabaan akka hundaa'u baankiin biyyaalessaa wallabummaa akka horatu seera haaraa baasu dameen faayinaansii baankiilee alaaf banaa akka ta'u akkasumas baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqa addunyaa irraa biyyattiin doolaara biliyoona 10 akka argattu gochuu keessatti qooda baatu isaanii eeraniiru. Murteewwan kun kuufamni sharafa alaa biyyattii dakika 3 akka guddatu taasisu waggoota 7 keessatti qaala'insi xiqqoo jedhamu galmaa'uu fi sharafii maallaqa dijitaalaa dachaa 10 guddachuu fi dameen faayinaansii biyyattii qabeenyaan cimuu ibsaniiru. Waggaa duraa gatiin sharafa alaa gatii gabaan akka hundaa'u yeroo murtaa'u humni maallaqa bituu haalaan dadhabeera. Itoophiyaan wantoota ijoo sagantaa riifoormii kanaan irraa eegamu galmaan geessus deeggarsi arjoomtotaa dhibamuu yaaddoo ta'uu kana dura dhaabbati maallaqa addunyaa ibsee ture. Kana yeroo eerus gabaan sharafa maallaqa alaa baankeen alatti gabaa gurraacha irratti guddachuu fi haalli rakkoo nageenyaa amansiisaan taane biyyattii keessa akka jiru ibse. Kunneenis guddinaaf danqaa ta'uu mala akkasumas akkaataa liqiin deebi'uu irratti xaxaa uumuu malaa jedhee ibsee ture. Obbo Maammoon ergaa hojiitti gadhiisan yeroo beeksan hojii mootummaa keessaas ba'uu himanii. Dr. Irnaa Gardasee bakka bu'uun kan tajaajilaa turan Obbo Maammoon waggaa 4 dura paartii badhaadhinaa bakka bu'uun paarlaamaa seenaniiru. Kana dura hojii gaggeessaa olaanaa Itoophiyaa Investment Holdings akkasumas gorsaa olaanaa dinagdee ministeera muummee Abiy Ahmed ta'uun tajaajilaniiru. Isa dura immoo baankii addunyaatti ogeessa olaanaa ta'uun dalaganiiru. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa baaseen obbo Maammoo Miratuu galateeffateera. Haa ta'u malee CHS akka dalaganis ta'e nama isaan bakka bu'u wanti ibsamee hin jiru. Aleellaa xumura torban darbee godina Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwate jedhameen lubbuun namoota 30 olii darbuu jiraattonni himan. Aleellaan kun aanaa Abee Dongorootti raawwate kanneen du'an keessaa humnoonni mootummaas jiru jedhameera. Aleellaa kanaaf hidhattoota faannootu himatame. Haa ta'u malee dhimma kanarratti BBC'n qondaala mootummaa naannichaarraa odeeffachuudhaaf yaaliin taasise hin milkoofne. Hiikaa fi tasaa gabaasa dabalataa qaba. Aleellaan kun xumura torban darbee gaafa jimaataa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Gaalessaa jedhamutti raawwate jedhan. Jiraattoti nageenya isaaniif jecha sodaatan BBC'tti akka himanitti aleellaan barii keessaa naannoo sa'aatii 11 walakkaatti kan eegale hanga guyyaattis itti fufe. Aleellaa kanaanis kanneen ajjeefaman keessaa daa'ima waggaa 5 dubartii ulfaa akkasumas manguddoonni jiru jedhan. Kanneen ajjeefaman keessaa namoonni 26 jiraataa gandichaa ta'uu fi kanneen hafan ammoo humnoota nageenyaa mootummaa humna farra riphee lolaa jedhamuun beekaman akka ta'anis himu jiraatan kun. Kanneen du'aniin alattis kanneen madaanii lubbuun hafan jiraachuus dubbatu. Walumaa galatti nama 31 ta'a kan ajjeefame. Jiraataa nama 26 awwaallee humna riphee lolaa ammoo nama 5 ta'u natti fakkaata kan awwaallee jedhu jiraatan BBC'tti dubbatan kun. Hidhattoonni kunneen namoota ajjeesuu fi qabeenya saamuun alatti namoota 7 butanii fudhatanii akka deemanis himanii. Kanneen ajjeefaman hundi isaanii boolluma tokkotti awwaalamuus ibsu.
awwaalchi namoota ajjeefamanii laandee bakka jedhamutti kaampii waraanaa riphee lolaa biratti raawwatame achumatti boolla tokkotti awwaalle jedhu warra namoota awwaalan keessaa tokko ta'u kan himan jiraatan kun aanaa Abee Dongorootti haleellaan yoo raawwatus ta'e jiraattonni namoonni miidhamoo akkasumas saamichi raawwatamuu yoo himan kuni kan jalqabaa miti. Torban lama dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa Hagayya 17 2017 aanadhuma kana ganda Hoomaa Gaalessaatti hidhattoonni faannoo qote bultoota 4 maasii isaanii keessatti ajjeesuu jiraattonni himanii turan. Ta'us haleellaan booda kana lammiilee nagaa irratti hammaate jedhu hidhattoonni faannoo babal'ifannaa lafaan himataman himannaa kanarratti waan jedhan hin qaban. amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Manni murtii Indiyaa namicha haadha warraasaa sababa bifa ishee jibbeef osoo lubbuun jirtuu ibiddaan gubee ajjeesetti adabbii du'aa murteesse. Dubartiin Lakshiimi jedhamtu kun ajjeefamuu isheen dura abbaa warraa ishee sababii gurraachofte akka ishee cunqursaa fi akkasuma dararaa ture poolisii mana yaalaa fi qaama seeraatti himattee turte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee fayyaa isaanii fi gabaasa pirezidaantichi du'aniiru jechuudhaan bahe irratti deebii kennan ibsa kaleessa galgala waajjira isaaniitti argamuudhaan kennan irratti Tiraamp fayyaa guutuu akka qaban dubbatanii jiru. Haleellaa doonii qoricha sammuu namaa adoochuu feetee Venezuelaa gara Ameerikaatti imala turte irratti raawwateen namoonni 11 ajjeefamuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp himan. Akka Tiraamp jedhanitti dooniin kun baala sammuu namaa adoochuu fe'uudhaan galaanarra yabaluudhaan gara Yuunaayitid Isteetsitti qajeeltee turte. Ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa guyyoota muraasa booda akka eebbifamu eegamuuf kutaaleen hawaasaa garaagaraa tumsaa ture. Kan gudunfaa sabbata isaarraa hanga humna ofii gargaaree danuudha. Kana sababa malee miti kan kaafne dubartiin ganna 60 adde Asallafachi Tsaggaayee jedhaman cilee fi pilaastika lafaa guranii gurguruudhaan boondii hidha haaromsaa waggoota 14f bitaa turan. Magaalaa Shaashamannee kan jiraatan adde Asallafachi feestaalii funaaneen gurguraatanin abbayyaa ijaaree jedhu Habtaamuu Xibabuutu haasofsiise. Mee adde Asallafachi keessattuu siin boondii hidha haaromsaa Itoophiyaa osoo addaan hin kutin yeroo dheeraadhaaf bituudhaan namni hedduun isin beeka. Mee boondii jalqaba bara meeqa bittanii? 2003 bu'uurri bu'ee anammoo sanee baankii galee boondii jedheen. Dasisan jedhe warri baankii illee maafi namni ana qaddamee bitee hin jiru. Qanii sanirraa jammaree hagadhaa boondii bitaa jiru. Maallaqa qusadheenii jettan maal hojjettu? Birrii meeqa qusattanii boondii bittan? Ani feestaalii lafaa qocee gurguraa, shiroo barbaree buna xiqqoo gurguraa, feestaalii fiigaa yoo namni darbee isa qocaa gurguraa, akka kanumaan abbaa hin ganabbaye. Feestaaliin qoca yeroo jettanii feestaalii akkamiiti natti himame? Feestaalii gurraacha kana kamma birrii 10 birrii 20 birrii 5 gurguramu tokko hin jiru. Kaayiqaa itti qabatanii deeman biintanii isaanoo darban anammoo fudhadhee warri gabaa keessatti qaacharacharu narraa bita birrii 60. Waan kiiloo 1-2 ta'u wayii nidhee isa gurgura. Feestaalii kana akkasitti gurguruu ergee galtanii waggaa meeqa? Urguma dhaladhee jammaree hooma kanaan bakka guddisellee of tamaassisellee manuma amma keessa jiru kana keessa jiraadhaa kanuma qoqqoodheetiin an misooma guddaa hojaa. Jalqaba kan bittan birrii meeqan ture? Birrii kumaan bite jalqaba. Saantiimiidhaan bitta birrii tokko tanaan. Baankiin illee ajaa'iba jedhee achi nama muluunuu bita. Abbaa giddibii kanallee gizee 4 dhaqeera. Mee jalqaba yeroo boondii kana bittanii boondiin maal akka ta'e beektu turtanii? Boondii bituu fi boondii yoo jedhani gurraan dhaga'e malee boondii birrii 10 fakkaataa jira. Yoo dhaqoo milikkita sa'aan akkennan. Hin beeke gulan. Deemtanii baankiidhaa boondii bituudhaaf maaltu sin kakaase maaltu sababa isiniif ta'e? Jaalala biyyaatiin na kaase ka addaa geekinatee ture daa'ima ta'ee abbaa maadaraa yeelloomee gindii izooraallee yoo jedhan dhaga'ee guddadhee amma gindii miti warqii kenna qabatee deemuu miti maallaqa misooma biyya waan nuufiteef dasina jedheetiin boondii bitee. Sana booda erga bara 2003 asii waggaadhaan bittumoo ji'aan immoo akkamitti bittumee boondii? Saamintii tokkoon gizee 4 gizee 5 bitan. Akkuma gurgureen boondii malee waan biraan hojju. Miliyoona 1
kuma 145 boondii bite. Kuma 145 gumaacha jechuudha. Yeroo meeqa bittaniirtu jechuudha hanga ammaatti walitti yeroo idaamu boondii al meeqa bittan? Boondiin maal quxurii beekaa guddaa lakkaa'ameetu hin danda'u. Maalidhaan of jiraachis ture? Ijoollee qabdu? Ijoollee hin qaba ijoollee durba 2 qaba. Daa'ima dammoo haadhan beenne guddisaa jira. An daa'ima namaallee guddisaa jira. Amma maallaqa akkasitti daldaltanii yookaan immoo feestaalii yookaan pilaastika kana gurgurtanii argattanii akkuma jirutti boondumaan bittu jechuudha maalidhaan of jiraachistu? Boondima bita waan biraan hojii boondima bita bakka. Maalidhaan jiraattu reesin? Isumaan jiraadha ka rabbi na jiraachaan jiru isumaan mana kiyyallee kanuma soogidallee buna xiqqoollee barbareellee shuruullee charachara. Ka feestaalii gurguru garuu hidha abbaayitiif kenna. Guutummaatti jechuudha. Kasala hoo hin gurgurtu qinixaaboo? Kasalallee gurgura birrii 5 birrii 10 30 gurguraa. Amma feestaalii kana eessaa guurtumee natti himaa amma ganama kaatanii hojiin keessan maali mee akkamitti guurtanii? Ganama ka'ee oduu feestaalii qocaaru isin nabbil bulta warri buna qabatee dhufu feestaalii qabee dhufamu fiigee isaan bira hin dhaabata. Feestaaliin kun amma iddoo kosiin itti gatamutti kan argattammoo yookaan daandumarra deemtanii guurtu? Daandii irra malee kosii miti daandii. Walitti qabee hinidha gisee gurguramu jira hin gurguraa. Boondii bita bakka. Mana keessan keessatti walitti qabdu jechuudha. Mana kiyya keessatti dhuftanii ilaaltanii magaazana jechuudha. Feestaalis. Warra daldalaatu sinirraa bitaa isa? Warri gabaa keessa shiroo barbaree soogidda buna minaaminii gurguru. Dhufaa ka'idhe san 4 kabituun jira 5 kabituun jira 10 kabituun jira akkasuma bakka. Kani tokko 500 600 birrii 1,000 gurgura. Garuu namoonni maal siniin jedhu amma warri ollaa amma silaa jireenya fooyya'aa ittiin jiraachuu dandeessu uffata ittiin bitachuu dandeessu ijoollee keessaniif immoo waan tokko ittiin gochuu dandeessu maallaqa kana garuu isin immoo boondee ittiin bittu maal siniin jedhu ijoolleen keessan? Muluu dasisaan jedha bakka ambassaa feestaalii gurgurtee biyya nu ijaarte ka jedhu guddata bakka. Udunuu akka keetaale ka jedhutu guddata. Yeroon isin abdiitti kuttan hin jiru? Abdii qarii tokkollee kutadheen beeku ka qara gindii qabatee deema jedhanii itti sirban amma misooma nuu fidee qirrillee na jedheen beekan das. Amma immoo seenaa ajaa'ibaa tokko isinitti himna. Lammiileen Itoophiyaa 1000 lakkaa'aman jiruu fooyyee barbaacha karaa seeraan alaa gara biyyoota Arabaatti marmaaran keessaa kaan galaanaan nyaatamu, kaan eegdota daangaatiin ajjeefamuu fi sarbaminsa mirga namoomaa biraatu irra qaqqabamu. Du'anii awwaala kan dhaban jiraachuu gabaasaa turreerra. Mootummaanis 1000 biyyatti isaan deebisaa ture. Haa ta'u malee karaa seeraan alaa kan deebi'anii deeman xiqqaa miti. Kanneen 2-3 deddeebi'an dhaga'uun waan baratame. Namni irra seenaa isaa isinitti himnu garuu si'a 8 gara giddugala ba'aa deddeebi'uu BBC'tti hime. Maqaansaa Hussein Ahmad jedhama. Sababii galaanarra akkasitti marmaaruuf afaanuma isaarraa dhageenya. Godina Baalee Bahaa aanaa Lageettiin dhaladhe akka lakkoofsa biyya Habashootaa bara 2003 kan biyyarraa deemuu eegale yeroo 8ffaa bahara cahee as dhufuu kooti biyya Arabaa kana jechuudha. As keessatti rakkina hedduu garaagaraatu na mudate yeroo jalqabaa biyya bahu bara san keessa wayyaannitu biyya bulchaa yeroo san keessatti akka malee karaa kana deemullee jabaataa rakkina garaagaraatu jira. Waa'ee taariba karaa keessa akka malee namni dhuma. Lammiilee Itoophiyaa walumaa galattuu namni karaa kana deeman baay'ee isaanii dhumanii baay'een kan galaanni nyaatee kun karaa irratti du'anii kun harka namaatiin ajjeefamanii baay'ee dhumaa turan. Ani gaafan biyyarraa ka'erraa qabee hamma ammaa kan rakkinni karaa kana oofu haala jireenya kiyyaan fooyyeffadha jedhaa kan deemaa ture. Akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti bara 2020 mana hidhaa Saudi Arabiyaa seeneetiin ture meeshaa kontorbaandiitiin qabame waggaa 5 achi keessa ture achirraa bara 2025 kan amma keessa jiru kana ji'a arfaffaa gama biyyaa deebi'eetiin ture. Gaafa mana hidhaa keessa jiru biyya kanatti deebi'allee jedhee jaanne garuu haalli jireenyaa natti ulfaateetiin akka malee biyya kanattis as deebiin na mudatte. Maaltu si deebise yoo jettan taate gaara kenni biyyoota Itoophiyaa keessatti jireenyi qaalee namoonni akka malee dhumuudhaan namni akka malee waa'ee siyaasaa kanaan tuqamee namni akka malee dhiibamee halkanii guyyaa du'aa jira.
eega silaa duutii du'a ta'ee yoo rabbiin carraa na tolche jireenya kiyyan fooyyeffadha jedhee kan gamana deebi'ee addunyaan Oromoon jetti mammaayisaan abbaa malee abbilammuun hin taatu jedhanii addunyaan amma dura dalagaa tures maatimateen hedduuttis wanni tuqnee babbadees nima jira. Rakkina kanarraan kan ka'e kan biyya Arabaa kanatti deebii danda'e kana keessatti lammiileen Itoophiyaa kan Bahrii nyaatu kan Sumaalee keessatti dhumanii kan biyya Yemen keessatti dhumanii namoota baay'eetu dhumutti jira jechuudha. Kana mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii irratti godhee fudhatee namoota kanneen kan biyya irraa deemu kana dargaggoota humna oomisha kan biyyaaf cabsanii waa oomishanii alaa waa galchuu danda'antu biyya Arabaa kana keessatti deemee dhumutti jira. Dargaggoota umriin isaanii 15 irraa qabee hamma ilaa 25 hanga 40 idduudha namoonni asitti argaman kun sharaa kana laga asirraa qabee hanga gaara kana duubattis namni asuma keessa galaa jira. Dargaggoonni baay'een maatii isaaniirraa dallaalaa abdatanii irbaata gammoojjii ta'u maallaqas fayyaa isaanis kan dhabandanudha. Kaan irra deddeebiidhaan imaluu dubbatu. Useen akkatti faddaalaan dargaggoota biyyaa baasu muuxannoo isaarraa kaasee dubbata. Ani arra carraa kana keessatti mudadhee rakkinni gaafan dhiyoo tanas deebi'u akka malee karaa kanattis rakkannee jira namoota baay'ees kadhumus ijaan argeetiin jira. Shamarroonni Oromoodhaa namoota adda addaatiin dallaalaan gowwoomsanii jireenya kee fooyyeffataa gaafachi dhayitee jedhanii sossobanii biyyaa baafaman jechuudha. Gaara kana keessatti amma aduu edaa jechuudha. Halkan edaa sa'a 8tti gaara kana keessatti mootummaan rasaasaan nama dha'ee har'a mana yaalattis bira dheenee akkasitti ilaallee turre. Waan kanarraa qabee lammiileen Itoophiyaa as keessatti karakkataa jiranii milishaan hutii kayyaman jedhanus akkasuma dararuu jira. Mootummaan Suudarabes gaara kanneen keessa gaara kanarra manneen mul'ata. Amma lafti golgolooftee waan taateef hin mul'anne malee markasa jedhama asirra jiraatanii namoonni baay'een asirratti markasaan nama gataa jiranii namni yoo xiqqaate nama meeqa karaa kanarratti kan dhuman lafee namaa karaa kana osoo deemtee baay'ee akka malee namatti wanta jedha. Dargaggoo Useen si'a 8tiif gara biyyoota Arabaatti deddeebi'uu yoo himu mudannoo danuus qaba. Mee mudannoo addatti qabdu nutti himi jenneen. Mudannoo gara garaatti nu mudate gaafa jalqaba biyyaa bahu keessatti mudannoo addaa takka tana mudatteetu jira. Achirraa ka'ee yookaan daangaa Suudarabiyaa ol seenee biyya naannoo Kamis jedhamtu Suudarabiyaa gama kibbaa kanarratti argama. Ijoollee nama 3 wahii wajjin yaana. Ijoolleen suniin gara naannoo Shawaa Arsii kana asoli isaan sunniin ijoollee baddaa kana jechuukooti. Isaan wajjin osoo deemnu isaan kun mootummaan qawwee nutti dha'ee isaan na biraa dhiisanii turanii anis gulufee mootummaan isaan qabee ture. Isaan 3 na biraa qabee ani kophaa kiyyaafee gaara keessa deemaa ture. Guyyaa 2 gaara keessa deemee akkasitti lafa Kamis jedhamtutti ol bahee gaara gubbaa arabdichi tokko akkasitti jaartii fudhatee makiinaan kanarra deemu ispaaltii qalloo wayiitu jira. Ispaaltii kanarra anaa deemu jiru duubaan dhaqabee dura waa'ee sagalee makiinaa dhageenyaan hin deessa guyyaa 2 beelaan akka malee rakkadhee achi keessatti makiinaan booddee natti dhufee isaan sun jechuudha makiinaan na gaafate keessa deemtanaan jedhee kanatti dalagaa barbaacha deema jedhee nu kottu jedhee na fuudhee Ayilusi jedhamti makiinaan suni makiinaa dugda duubatti na fe'ee akkasitti osoo deemaa jirru lafti inni ittiin hin deemu achi hin fagaate xiqqashoo naannoo suuqa wayirra dhufnee ani kabeelaan akka malee dhamee jiru asiira jedhama biyya kanatti waan dhuganii fi buskuuta hi suuqarraa naaf fuudhee ture isaan sun akkasitti fuudhee achirraa deemnee san naaf fuudhee bakka dalagaa nu geesse bakka dalagaa dhugaa dhufnu mudawwaraa jedhama kan namni biyya kanatti kaayyatamu mudawwaraa sanii fi boccuu takka bishaaniin ofirraa qoorsan naa kennee ture saniin deemi nafa dhiqadhu naan jee inni ani yoggaan mana fincaanii keessa ol seene bishaan gaara kanarraa bu'aa bakki bu'aanis sunis hin mul'atanii ani yoggaan laale manni keessa qulqulluu manuma namni keessa galu malee mana namni keessa itti nafa dhiqatu miti jeetiin achuma keessa seenee rafee jechuudha achi keessa yoggaan seenee rafee achi keessa ciisee jarri na eedee na dhabde maal eessa kute gurbummaan kun eessa kute jedhanii barbaadanii na dhabanii ulallee natti dha'uu sodaatanii ni dabree jedhanii dhumarra akkasitti waan godhan dhabanii dhufanii keessa na laalanii aan keessa rafutti jira uffata isaan natti kennan kaan uffadee kaan kaadhee kopheetti mataa jala kaadhee akkasitti rafee achi keessaa dhufanii ijoolleen Araboota shabaaba jedhan isaanii shabaaba jedhamte akka afaan biyya kanatti akka malee natti qoflaa turanii dalagaa sanallee irraan turre baatii takka mokkam dalageetiin sababuma sanii akkasitti isaa yeroo hunda sanumaan natti qoosanii ofirraa dalagaa sanarraa deeme. Lammiileen Itoophiyaa du'aaf dararaa jala akka ba'an karaa seeraatiin akka deeman ogeeyyiitu gorsa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan goolabna ammayyuu ittaanaatu qopheessee boru sagantaa biraatiin deebina lafa nagaa bulaa.